manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa mallattoo 666 gaa'ila saalaa wal fakkaataa kana bal'inaatiin kakuu moofaa keessatti seera uumamaa boqonnaa 6 kaasee amma 9tti kakuu moofaa keessatti seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaasnee seenaa Loox irratti seera uumamaa boqonnaa 6 irratti seenaa Noh irratti warreen sagaagala sababa sagaagalaa isaaniitiin Waaqayyoon itti dheekkamee dachee kanarraati addunyaa kanarraati Waaqayyo isaan balleessedha. Gara keenyatti gaafa dhufnu garuu wantoonni dhaga'aa jirru, wantoonni argaa jirru waadanuu jira. Jala bultiin hafuura kana simachuu fi gaa'ila saalfakkee kana yookiin immoo gaa'ila saala wal fakkaataa kana biyya keenya keessatti jalqaba namoota baay'eetu hin beekne malee mallattoowwan mul'achaa turan uffannaa irraa kaasee dhiirri surree inni uffatu jala qallise amma irraa ba'uu dadhabuutti mataa firiijii godhate kun qofti otoo hin hafiin immoo shurrubbaa dhaachuu, dibata hidhii garaagaraa dibachuu, quba qalama dibachuu, nyaara haaddachuu, hidhii dibachuu, lootii gurraa dhiirri godhachuu kun dursee dhufaatii jarreen gaa'ila saala wal fakkee kana otoo hin dhufiin yookiin gibra sadoomotaa otoo hin dhufiin Itoophiyaa keessatti wanti mul'ate faashinii fakkaate dhiirri gurra ulachuu, lootii gurraa godhachuu, mataa shurrubbaa dhaachuu, surree gara malee qallisanii kaawwachuu, nyaara haaddachuu kun dhiira irratti mallattoo mul'achaa ture. Dubartiin immoo wandaboo kaastee surree godhachuu, uffatoota gaggabaaboo ta'an amma jilbaa olii ta'an uffachuu, handhuura mul'isuu, nyaara haaddachuu, dibata halluu garaa garaa hidhii dibachuu, mataa firiizii godhachuu, funyaan bakka garaa garaa uruu, gurra bakka garaa garaa uruu, niqqisaatii garaa garaa qaama irratti immoo godhachuu, harma agarsiisu, handhuura agarsiisu, handhuurri illee otoo hin hafiin uranii lootii irratti godhachuu. Kun mallattoo dursee sabni keenya otoo hin beekiin bifa faashiniitiin namoota leenjisanii Awurooppaan kan isheen nurratti feete keessaa isaan kan akka faashiniitti dura isaan kana fudhanne. Dhiirri shurrubbaa dhaata, dubarri mataa firiizii godhatti, dhiirri gurra urataa, funyaanis urata yoo barbaade, lippistikis dibata, surree qallifata. Uffata immoo kanneen akka shurraabota garaa garaa uffataman harkasaa qallisanii qaama ofitti maxxansiisu kun karaa dubaraa karaa dhiiras kan mul'atudha. Inni biraan haasaawwan haasa'aman jara kanarraa mallattoon isaan kanarraa beekamu haasaawwan haasa'an dhiira saala dubartiitiin waamuu, dubartii saala dhiiraatiin waamuu. Sanaatiin booda shaakala kanarra ga'ee dhiirri dhiira fuudhu, dubartiin dubartii fuudhu, karaa biraa dhaloonni akka bakka hin buune, akka hin dhalanne, akka hin horre, dhaloonni kun akka hin dhalanne karaatti hambisu. Sanyii Addaamiin hundumaa addunyaarraa balleessu. Gibra sadoomonni kaayyoon isaanii inni guddaan duudhaa balleessu,
amantaa balleessuu, sanyii namaa, sanyii duguuggaa sanyii namaa raawwachuudha gochaan isaanii jecha. Kanaaf maal eegnaa? Amma obboleessa keenya, amma obboleettii keenya yookiin immoo amma nurra ga'urra eeguun amma yoomiitti? Keessumaa magaalota Itoophiyaa keessa jiran keessatti karaa baay'ee dhokataa ta'eetiin, karaa baay'ee iccitii ta'eetiin deemamaa tureera. Baay'ooliin isaanii dubartiidhaan, dhiiraatiin gudeedamaniiru. Ijoolleen xiqqoon otoo hin hafin jarri kun firas hin qaban, obboleessas hin qaban, obboleettiis hin beekan, namas, beelladas, bineensas adda hin baasan. Jarri kun hiddi isaanii hidda Yihudaa warra ta'an. Yihudaa inni gooftaa dabarsee gurgure, haadha isaa kan ajjeese, haadha isaa kan fuudhe, abbaa isaa kan ajjeese, seera irratti kan jirudha kun. Warreen gaa'ela saala wal fakkee kun yookiin gibira sodoomotaa miseensa ta'an kun obboleettii isaanii kan fuudhan, obboleessa isaaniitti kan heeruman, kabaja kan hin qabne, abbaa, haadha, keessumaa aantee, firaa, hidda torbaffaa kan hin lakkaawwannedha. Hidda torbaffaa kan hin lakkaawwanne, firummaa kan hin beekne, nama ta'anii dhalachuu isaaniillee kan hin beekne, bineensarraa garaagartummaa kan hin qabne, bineensallee wayya, beeladallee wayya, beeladillee seera qaba, adeemsa qaba. Yoo barbaadan dhiirri beelada fuudhee beelada waliin kan ciisu, kan sagaagalu, dubartii waliin, dhiira waliin, jaarsa jaartii otoo hin jedhiin kabaja waaqayyoo ofirraa kaasuudha. Ixaaliyaan yeroo darbe rakkoo ishee quunname dheekkamsa waaqayyoo hundi keenya agarreera. Ammas dheekkamsi waaqayyoo biyya keenya keessa dhufe biyyi kun nagaa akka hin arganne, biyyi kun jaalala akka hin arganne, biyyi kun amantaan akka isheen hin jiraanne, biyyi kun waaqayyoo akka hin waaqessine gochaa guddaa godhamee waa'ee kabaja waaqayyoo, waa'ee ulfinaa, waa'ee aadaa, waa'ee duudhaa, waa'ee eenyummaa keessa keenyaa balleessanii miimoorii warra Arabootaa, warra Faranjootaa duratti fe'anii biyya kana dheekkamsa waaqayyootiin akka Sadoomii fi Gomoraa, akka Baraloot gochuudhaaf kan dhufan kana balaaleffachuu kan qabnuu fi biyyi kun biyya sabaaf sablammiin danuun kee jiraatu, amantaa danuu Musliim, Ortodoks, Protestaantii, Kaatoliin kee jiru hundumtu amma sa'aatii kana Musliima, Ortodoksii, Protestaantiidha, amantaa kana beekaa, wallaalaa, Amaaraa, Oromoo, Guraagee maal hin jedhiin sabni biyya kana kee jiraatu hunduu irratti duulee seenaa baay'ee fokkisaa ta'e kana, aadaa miidhagaa akkasii, seenaa qabnu, amantaa qabnu kan nurkaa balleessanii kan seera waaqayyoo alaa Baralootii fi Baraloot kan itti adabaman sana gara keenyatti fidanii biyya kana balleessuudhaaf, dhaloota kana balleessuudhaaf, dhaloota kana doomsuudhaaf, dhaloota kana jaamsuudhaaf, dhaloota kana balleessuudhaaf warra ka'an kana isin gaha jennee lafa agarreetti seeraan dhiyeessu otoo hin ta'in akka naannoo keenyatti qunxuudhnee seera ofii keenyaa barsiisne otoo bakka seeraan geessin, otoo bakka seeraatti hin geessin ofii keenyaati seera ofii keenyaa barsiisne, kallattii qabsiisne, haalatti agarsiisne, kabaja biyya kanaa agarsiisuun, of kabachiisuun, kabaja keenya itti mul'isuun dirqama hunda keenyaa ta'a jecha. Balaaleffachuu qaba. Noomoor jechuu qaba. Nu gaha jechuu qaba. Hafuura kanaan hin bitamnu jechuu qaba. Hafuura kun biyya keenya keessatti eeyyamni hin kennamuuf jechuu qabna. Hoteelli biyya kana keessatti banamuu hin qabu. Dhiirri dhiira faana, dubartiin dubartii faanas ciisuu, wal fuudhuu hin qabani. Dhaloonni goguu hin qabu. Dhaloonni itti fufuu qaba. Dhalachuu qaba. Seerri aaboo fi aangoo, aaboo fi aayyoo keenya eegamee deemuu qaba jennee mormuu qaba. Kana jala murree yoo dubban mootummaan eeyyama jara kana keedhaaf godhu biyya amantaa, biyya Itoophiyaa, biyya qulqulleettii kana keessatti eeyyama 66 godhamu irratti ummanni keenya cichee, cimee, ofirraa dhorkee
biyya kana kabachiise yoo danda'e tolaan yoo dide immoo dullaadhaan yoo tole jedhe seeraan yoo dide immoo dirqamaan bitamee waa'ee kana warra gaggeessan beekanis otoo hin beekinis faayidaadhaanis qarshiidhaanis yaa'u harki isaanii dheeraadha. Namoota qabu qarshii qabu Awurooppaadha doolaarri hin dhufa Berliin hin dhufa namoota baay'ee gongorsuu danda'u namoota baay'ee balleessuu danda'u of eeggannoo goone hundi keenya of eeggannoo goone biyya keenya badirra eeguun hunda keenyarra jira jechaadha. Barnoonni keenyatti fufaa biyyi kun biyya Sadoomii fi Gomoraan keessatti eeyyamamu ta'uu hin maltu. Biyyi kun biyya Waaqayyooti. Biyya kabaja qabdu kana ofirraati dhorkuun dirqama keenya ta'an ergaa keenya kan nu barsiise kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Barnoonni keenyatti fufaa galatooma.